amma waan gaafatamtee qofa deebisi. Arraba keessa buufa fakkaatu kanaan Saamsoonitti maal abbaa keenti? Afeera arbaataa sanatti ayyaadannaa jettee itti yaadde? Inni garuu maal? Onneen namaa waan kutaa afur qabuuf nama afur jaalachuu hin danda'u. Namuma tokko qofa jaalachuu danda'a. na dhiisi maaloo. Otoo jaalalli na qabeera jedheetti mee akka alaabaatti ol na fannisa ture. Hireenaaf dhiisi. Maali waan ati hin eegne sitti ta'e moo? Anaaf garuu hanga irraatti wanti naaf hin galle tokko jira. Eenyuun haaloo koo barbaadaa jirta? Inkaanoftu amma dhageeftu. Amma immoo jettee afaan leencaa keessa na galchuufi. Amma sitti tole? Kosi deemna dura. Si caalaa wanta hin dhufne namni eegu jira moo? Maal jechuudha?